warreen itti amanuuf naafii nageenyaa fannoon argameera kan fayyisaa keenya warreen itti amanuuf naafii nageenyaa. መስቀል ኃይላችን ጠላትን ማጥፊያችን መስቀል ኃይላችን ጠላትን ማጥፊያችን በመስቀል እንመካለን። Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkicha Ameen. Hunda dura baga ayyaana masqalaa kan bara 2015tiin nagaan isin ga'e jechuun barbaada. Ittaan sunaas guyyaa har'aa akkuma hojii adeemsaa yookaan hoogganaa mana amantii Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kennan isma akka hojiirra ooluu fi afaan adda addaatiinis immoo darbuu waan qabuuf anis akka ittaanaa hoogganaa hojii adeemsisaa mana amantii Ortodoksii waliigala Itoophiyaatitti ayyaanni masqalaa bara 2015 kuni akka nagaa walitti qabamu nagaan akka kabajamu ayyaanichi seeraa fi kabaja mana amantichaa eegee kabaja uummataa eegee akka kabajamu ibsa kennuu kan laallatudha. Egaa barri darbee fi bara kana garaagarummaa isaa xiqqoo waa laaluu barbaachisaa. Barri darbee rakkoo addaa keessa ture. Ammas karaa nageenyatiin biyyi teenya rakkoo keessa kan jiraattudha. Hundumaafuu wanni amma jedhamuu barbaachisu ayyaanni masqalaa jechuun masqalli nagaa tokkummaadha, jaalala. Keessattuu waa'ee jaalalaa fi waa'ee dhiifamaati. Gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irra bulee fannifamee kan ibse jaalala, dhiifama. Hundaa ol immoo dhiifama. Fannoo irratti gaafa fannifamee dubbate maali? Wanta hojjetan, wanta godhan, wanta isaan baasuuf isaaniif hin taane adda baasanii waan hin beekneef dhiifama godhaafi. Afaan Amaaratiin የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው. Wanna hojjetan waan hin beekneef dhiifama godhaafi jedha. Kanaaf amma ayyaana dhiifamaa, ayyaana tokkummaa, dhiifama jechuun tokkummaa, walta'iinsa, wal gargaaruu ibsu jechuudha. Biyya nagaa gochuu jechuudha. Dhiifamni bu'aan isaa nagaa. Dhiifamni bu'aan isaa jaalala. Dhiifamni bu'aan isaa tokkummaadha. Kanaafuu ayyaanni bara kanaa kun egaa asirratti wanni ibsuu barbaannu qaama federaalaatirraayis bulchiinsa magaalaa Finfinneetirraayis mana amantii Ortodoksiitirraayis koreen adda addaa uumameera. Koreen uumame kana keessaa tokkichi koree nagaa fi naamusa yookaan immoo koree nagaa eegsisuu fi naamusa eegsisu wanta aanaan walitti qabuudha. Koreen kuni qaama mootummaa tirraa koreen dhaabbatee jira. Koreen dhaabbate kana wajjiniin qindoominaan hojjetamudha. Kanaaf namoonni mana ayyaana kabajuudhaaf gara waltajjii dirree masqalaa yookaan immoo dirree fannoo kanatti warri dhuftanii seera eeguu qabdan wantu jira tokko alaabaan qabamuu qabu kan biyyattiitii fi kan mana amantii qofa ta'uu akka qabu. Inni lammataa warra seera kabachiisuu fi naamusa eegsisuu wajjiniin sakatta'uudhaaf qophaa'uu fi sakattaa'ni kun immoo nagaa uummataatiif nagaa hunda keenyatiif. Warri sakattaa irratti koree nagaa naamusa eegsisuuf nagaa eeguuf dhaabbattanis uummata kabajuuf amansiisuudhaan nagaa isaaniitiif jecha akka ta'e hubachiisuu amansiisuunis irraa eegama koreerra. Qaama kanarratti bobba'eenirra. Koreen adda addaa kan hundaa'e koree naamusaa fi nagaa akkuma jirti ta'ee koreen baajii yookaan immoo waraqaa ittiin gara waltajjiitti yookaan immoo gara ayyaana kabajeetti seennamuun qopheessu hin jira. Koreen immoo barruu tokko tokkoo fi matseetii raabsu hin jira. Koreen immoo akkasumas keessummoota keessummeessu hin jira. Koreen protokoli hin jira.
koreen adda addaa hin jira. Qaamni nageenyaa koree kan hundaanuu qindoominaan hojjeta. Keessumattuu koreen naamusaa fi nagaa eegu kuni gorsa dabarsuu malee humnaan dirqisiisuu miti. Qaamni keessummoonni hirmaattonni ayyaana kana kabajuudhaaf ba'anis karaa lixaatis karaa kibba Finfinneetinis karaa kaaba Finfinneetis karaa hundumaanuu galu kuni yoo dhufu nagaa amansiisaan akka jiraatu hubachuu qaba, amanuu qaba. Nagaa amansiisaa kana immoo fidu isa hundaa ol nagaa amansiisaa fiduu han danda'u isa. Akkamitti hoo jedhu nagaaf of qopheessuu jechuudha. Namoota wajjin deemuunis namoota beeku wajjin deemuu qaba. Namoota wal ta'anii wajjin deemuu qaba. Kanaaf ayyaanni kuni kan bara 2015 kuni kan masqalaa akka mana amantii Ortodoksii Itoophiyaatitti as dirree fannoo kan immoo dirree masqalaatitti haala addaatiin bakka paatriyaarkii jiranitti bakka pirezidaantiin biyyattii jiraatanitti bakka kaantibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka jirutti keessummoonni biyya alaa ministeeronni fi ambaasaaddoroonni biyya alaa bakka jirutti kabajama. Kabaja Itoophiyaan itti of agarsiistu haala addaatiin kan ittiin barumsa dabarsitu. Ulfinaa fi kabajaan qabdu, seeraan qabdu, adeemsi ishii, fakkeenya uummanni ishii maal akka fakkaatu kan itti agarsiistudha. Keessumattuu manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa kana seera kana hanga har'aatitti dhaloota irraa dhaloorratti dabarsaatii dhufuun kun ammas immoo fuulduratti dhaloota ammaatirraa immoo han dhufuttis dabarsuun kun han seenan nu gaafatudha fi han nurraa eeggamudha. Kanuma ayyaanni baranaa kun kan gammachuu fi kan tokkummaa kan wal ta'insaa nuuf haa godhu jedha. Ulfaadhaa galatoomaa ayyaana gaarii. መስቀላችን ጠላትን ማጥፊያችን መስቀላችን ጠላትን ማጥፊያችን Fannoon argameera kan fayyisaa keenya warreen itti amannuuf naafira keenya. Fannoon argameera kan fayyisaa keenya warreen itti amannuuf naafira keenya. Fannoon argameera bara Fannoon argameera mandeeche hatame. Fannoon argameera kosheen baraadeera. Fannoon argameera irratti gatame. Fannoon argameera yeroof dhokaatullee. Fannoon argameera misiraachoon ta'e. Fannoon argameera kunoo mul'ateera. Fannoon argameera fagaatteen sin ga'e. Gannee duudhaan darbee birraan akka ta'e guyyaa ifaa fannoon fagaatteen sin ga'e. Gannee duudhaan darbee birraan akka ta'e guyyaa ifaa fannoon fagaatteen sin ga'e. Fannoon argameera mootichi leenji. Fannoon argameera hafuuraan durfamte. Fannoon argameera yaamera kadhabdu. Fannoon argameera abbootaan gorfamte. Fannoon argameera tulluu kosii sadii. Fannoon argameera
kan dhokate fannoon argameera harri daamiricha fannoon argameera dhageerra qubate ililliin daraaree firiin akka ga'e guyyaa ifaa fannoon bagachiisin ga'e ililliin daraaree firiin akka ga'e guyyaa ifaa fannoon bagachiisin ga'e fannoon argameera ayyaana guddaadhaan fannoon argameera kan fannoo holichaan fannoon argameera warreen gammadanii fannoon argameera maqaa hayyoo fililchaan fannoon argameera misiraachuu himuu fannoon argameera Gabriel fannoo baateen fannoon argameera waaqni dhala namaa fannoon argameera lafarratti laatee ganni duudhaan darbee birraan akka ta'e guyyaa ifaa fannoon bagaattiin ga'e ganni duudhaan darbee birraan akka ta'e guyyaa ifaa fannoon bagaattiin ga'e fannoon argameera akkuma argame fannoon argameera carraadhaaf qophaa'ee fannoon argameera biyyoota addunyaarraa fannoon argameera Itoophiyaadhaaf bahee fannoon argameera kan nagaaf jaalalaa fannoon argameera kan fayyina ta'e fannoon argameera amarree afaarsinuu fannoon argameera isaarraan nu gahee ililliin daraaree firiin akka gahee guyyaa ifaa fannoon bagaattiin sin gahee ililliin daraaree firiin akka ga'e guyyaa ifaa fannoon bagaattiin sin ga'e fannoon argameera kan fayyisaa keenya warreen itti amannuuf humnaa fi nageenya fannoon argameera kan fayyisaa keenya warreen itti amannuuf humnaa fi nageenya. Yaa Waaqayyo Gooftaa, si'iin jalqabnee si'iin xumurree galanni maqaa kee ulfaataatiif samii irratti ergamootaan biyya lafaa irratti darbamaatiin kan galatoome yaa ta'u